السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تاف جالتم دوتا هردفتو تا أبدو سمان جرى جرتو بقى جراتني سرين جتا أكم نجا كيسني ولت جبني راتورتي يرو إرابودا أكم جرتو فيا كيسني ججباتو بقى جراتني باي تكون سيادة هرا فيديو جاي بقى بدي تنجرا فيديو كونس فيديو باي جرانا منياتو فيديو كون فيديو غربا قتله مسو يوكيني مو حاجت كاجر آتورتني ميديا كان راتي وليجا دوفا آتورتني garuu maal godha akkasinitti ilaalaa turtan tun ta'in mucaan rakkina keessa jira jedhee baay'ee tokko viidiyoo nama gaddisiisu miidiyaa kanarra deddeemaa jira. Viidiyochi waliin daawwannee namni gargaaruu barbaadan gargaaraa bira dhaabbadhaa. Utuu saba biraa ta'eeti mucaan kun isa qofa miti maatii isaa firri isaa yoona jijjiirama sababa isaatiin jijjiirama guddaa keessa jiru jechuudha. Garuu mucaan kun maal hacee keenya hacee xiqqaa maal keenya jettanii oowwiftanii miidiyaarra si oofuu malee namni jireenya isaa keessa quba qabdan hin jirtanu. Amma jireenya mucaan kun keessa jiru waliin daawwannaa gara viidiyoo chaattiin sin dabarsaatu gara viidiyoo chaattiin sin dabarsin dura namni viidiyoo kana ilaalaa jirtan like subscribe share gochuudhaan waliif dabarsaa. Viidiyoo kana like godhaa mucaa kana gargaaraa bira haa dhaabbannu haa gargaarru gurbaa qaxalee daa'ima lafaa ol dhufaa kana haala inni keessa jiru kana daawwadhaati. Haati isaallee dhukkubsattuu akka taate dubbata. Viidiyoo kana walumaan daawwannu let's go gara viidiyoo chaattiin dabarsaa turtii gaarii. Ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa galataa waaqayyo. Miidiyaa irraatii arginee dhufne harmee Bassuu Fiqaadedha. Meestii haala akkamitti akka jiraattanii haala keessanii nutti maxxanee. Haalli mucaa kanatti guddisaa jiru jalqaba utoo dhukkubin dura mana namaa keessa deemee kan hojjechaa ture. Naa biddeenan tolchaa ture mana nyaata namaatiif jechuudha. Nama isaati kaasee na ammammoo ergasii xiqqoo ishii sababii qorraa halkan ka'ee halkanii akkaniin ka'ee biddeen tolchuu qorri na rukute irraan kaaseen dhukkuba sombaa godhadhe. Sana booddee isaan dura mucaa kana da'ee naannoo 9 qabame gara waggaa 3 wayii akkasna dhukkube isa booddee immoo isa dadhabnaan hojii humna qansiraa jalqabe. Isas immoo yeroo tokko yeroo argadhan humna kun mana hojjedha yeroo tokko biddeen mandaraa deemee nan tolcha. Yeroo immoo argadhu sun banyoota jalan hojjedha. Mucaa kana haala kanaan guddisaa inni immoo erga amma jabaatee ergii miidiyaa irratti tiiktookii jalqabee namoonni garaagaraa waamu yeroo waaman bakkee mobaayilii waliif gaddeemee abbuma argitu laataaf birrii. Kan toleefis kan tole 50 100 kennaaf akkuma namni kenneefitti birrii sana immoo keessaan balleessu. Fidee dhufee natti laata waan mana keessaa yeroo inni biddeen bitee baatee dhufu jira mucaan kun. Xinnoodhuma isaatii kaasee iyyuu gargaarsa biraan qabu. Anumatu faana rakkatee bakkaadhaas bakka abbaas bu'ee faana rakkatee guddisaa jira. Yeroo namni akkasitti fiizikaala koo laalu namaaf fayyaadha garuu keessi koo fayyaan qabu. Manni mana kiraatiin ulfaata. Birrii 1,000dha. Gara kanatti xinnoo ishee wayya magaala keessa immoo ulfaata. Mucaan tiiktookii hojjetaa birrii qabdi birrii gahaa qabdi firoon namti illee birrii qabdi ishiin birrii nyaatti naan jedhu. Mucaan akkasitti hojjetaa maal dhabde ishiin naan jedhu. Akkaataan nuti jiraannu yeroon qarshii argadu anumatu waatee kuffisa. Yeroon ammoo yeroo gabuu bulus jira yeroo arganus jira. Suutuma yeroo argannu wanta itti fayyadamu. Yeroo dhabnu immoo agabuu keenya bula. Yeroo dhukkubsattu yeroo sanatti ragaa. Akkana TV fa'i hin qabnu. Omaayyee akkuma sana waaqni nu gargaaree waan mateeyyuu arganna malee maatii kommoo rakkiseetu anammoo kompiitara na godhe yeroon wanta na kennaa jedhuuni maqaa abbaa kee natti jedhadhuun yeroon ijoollee waan tokko abbaan namoonni maatii isaanii ijoollee waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitanii rakkina guddaa keessa jira. Yeroo immoo mana guddisaa deemuuti
yeroo isaanii mana barumsaa deemani wanti bitatani maatumti koo yeroo argatan bilii kun inni mana kennan bitaan wanti itti bitadhamanii waan qabdanis na kalqaaraa kanatti jabatina. Kayaan jedhus immoo kanuma akka namoonni TikTok irratti na ilaalan miti. Ani garuu kan koo seexana kamtuu dadhabe asiinis kalaanatti cufuuf deemu lakki ganda bars hin cufu tole ka suuduma jennee reeggannaa jedhan. Laamee haadha bassuununi garee ati samaa jedhamna akkuma sila sitti hime namoonni biyya alaa fi biyya keessa jiranii namoota akkas rakkina keessa jiraniif akka gargaaruuf maallaqa nutti erguu jechuudha. Kuni qarshii 30,000 maallaqa kana kan ergee namoonni maqaan isaanii akka dhahamuu hin barbaanne namoota sadiitu qarshii 10,000 namootuma rakkatan biraan ga'aa jedhanii nutti erganii immoo maallaqa kana isiniif finne jechuudha. Galatooma Waaqayyo sinaa eebbisu warri nu gargaaranis Waaqayyo isaanii eebbisu lafa isaan hir'isanitti Waaqayyo isaaniif haa guutu isinis immoo bakka dadhabbii keessa Waaqayyo bakka isin hir'istanitti isiniif haa guutu. Nama gargaaru sinaa taasisu akkasuma Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Kan Waaqayyo eebba Waaqayyo caaluun hin jiru. Obboleessa koo lammis baay'een isa galateeffadha. Erga isa faana mucaan koo hojjechuu jalqabee jijjiirama hedduudha kanan arge. Besuko. Kono harmee kee fi birrii 30,000 kennineef irratti meeqa kennineef? Eebbifaman jedha. Waan nagadamus qabaatan isanii faana nagadamu. Waan ijaarsaa jirtan immoo waan ijaarachaa jirtaniif immoo ittuu galataan isiniif haa dhaabbatu. Ammanu. Gammaddeetta? Wanti hundumtuun darbaa akka irraa kana miti ati nama guddaadha. Umurii kanatti akkasii yaaduu wanta guddaadha. Harmee keetii sin darbaa siifis sin darbaa namoonni viidiyoo kana ilaalan immoo sin gargaaru sababiitii fi egaan akkuma argitan viidiyoo kana argitan jechuudha. Viidiyoon hanguma kana ture akkuma isin argitan kana mucaan daa'imni kun ergasii kan nuti miidiyaa irratti haala gaarii keessa waan jiru seenu jechuudha. Jireenya ulfaataa keessa akka jiru dubbata. Haati isaallee dhukkuba sombaatiin sababa hojii qorra keessa deemanii hojjechuutiin dhukkuba sombaatiin qabamanii akka jiran dubbatu waggoota hedduudhaaf jechuudha. Daa'imni kun illee kadhatee namarraa birrii argateen akka nyaataa fi wantoota tokko bitatee ittiin jiraataa jiru gaafa dhabes immoo akka agabuu bulan dubbata. Egaan warreen viidiyoo kana argitan daa'ima kana gargaaruun hamilee isaa akka jabeessitan gamanuma asirratti dhaama. Gama biraatiin immoo warreen viidiyoo kana hordofaa turtantu viidiyoon kun hin xumuramin laayik gochuu fi sabiskiraayib gochuu keessan mirkaneeffadha. Qorrina rukutirraan kaaseen dhukkuba sombaa godhadhe. Sana booddee isaan dura mucaa kana da'ee naannoo 6 qabame gara waggaa 3 wayii akkasuma dhukkube isa booddee immoo isa dadhabnaan hojii humnaa qansiraa jalqabe. Isas immoo yeroo tokko yeroo argadhan humna koon mana hojjedha. Yeroo tokko biddeen mandaraa deemee nan tolcha. Yeroo immoo hojii humnaa argadhus gimbanyoota jalan hojjedha. Mucaa kana haala kanaan guddisaa inni immoo erga jabaatee ergii miidiyaa irratti TikTokii jalqabee namoonni garaagaraa waamu yeroo waaman bakkee mobaayilii viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura. Ciao, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basiin kennaaf akkuma namni kenneefi